Otoo hin filatiin gammoojjiidhaaf badda jaalala saba keetu onnee kee irraa madda. Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu jechaan egaan torban lamaaf bannee turreerra rakkoo tokko nu mudatee ture. Kanaaf bannee isin jenna baduu keenyaaf ifama isin jenna har'a garuu kuno qophiiwwan garaagaraa qabannee isin dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti subscribe share like comment gochuun akka wajjin taatan isin jenna turtii gaarii. Wanta jaalalleen kee siif taatu beektaa? Mee na hubadhu. Waa'ee kee baay'ee yaaddofti. Beeluu dheebuu kee gonkuma hin feetu. Hiriyyaa kee gadi taatee akka ati jiraattu hin barbaaddu. Yeroo hundaa koora kee barbaaddi. Jireenya dhuunfaa kee keessa galuu barbaaddi. Yaada kee hundaa sirratti hirmaachuu feeti. Icciitii kee akka ati ishee dhoksitu hin feetu. Sirraa fagaachuu ni jibbiti. Hariiroo keessan guddisaa adeemti. Siif hoogganamuu barbaaddi. Ajaja kee eeguu jaallatti. Waa'ee kee odeessiti. Sagalee kee eessattuu adda baafti. Gadda kee sirraanfachiifti. Waa'ee kee ni yaaddofti. Yeroo kamuu sammuu ishee keessaa siin dhabdu. Jabina kee ni odeessiti. Bifti kee isheef addunyaa kanarraa tokkoffaadha. Nama kamirraayyuu adda si gooti. Yeroo hundaa deemsa si waliin feeti. Milkaa'uu kee ni gammaddi. Hinaaffaa jaalalaan si ilaalti. Ati hiriyyaa ishee isa gaariidha. Injifannoo kee ni kabajji. Maatii kee ni kabajji. Jaalala guddaa siif qabdi. Madaala onnee ishee siin cufatti. Jaalallee kee kana seeraan qabadhu. Warqee siif caaltiiti. Mucaarsi Saudi Arabiyaa irraa. Haqa keetu injifannoon si galchaa hin dhabu hin cabu hin dulloomu hin du'u hin dadhabu hin badu. Haqa keetu injifannoon si galchaa. Dhugaa qabda leenca koo joorteetta bara baay'ee humna ijoollummaan lafa qabsiifachuuf hundee oromummaa hiddan mukaa nyaattee robbuu gootaa baattee otoo hin filatiin gammoojjiif baddaa jaalala saba keetu onnee kee irraa maddaa. Abbaan sobaa saba keessa taa'ee afaan mi'eeffata aannan sabaa dhugaa ajjechaaf haala mijeeffata. Dhugaa qabda leenca koo hin shakkinu ni abdannaa ilma gootaatu si dhalchaa. Haqni keessa qadaa injifannoon si galchaa naaf jabaadhaa woboo koo moo'ichi kanuma keenya. Firii Malkaamuu magaalaa Niizerlaand irraa. Egereen namaa hin beekamu. Gurbaa harka qalleessaa tokkotu jaalala intala namicha dureessaa tokkoon qabame. Guyyaa tokko gurbichi intalittii bakka tokkotti beellame. Intalittiinis akkas jetteen si na dhaga'i. Mindaan kee kan ati ji'atti argattu maallaqanii guyyaa tokkotti fayyadamee balleessuun walqixa. Ani akkamittan si waliin wal madaalaa? Ati akkamitti kana yaaddee gonkuma illee si jaallachuu hin danda'u. Ammaa kaasii waa'ee koo dagadhu. Nama sadarkaa kee irra jiru barbaadadhu jetteen. Haa ta'u malee inni waa'ee ishee gonkuma dagachuu hin dandeenye. Nama tokko waliinis jaalala osoo hin jalqabin waggoota baay'ee ture. Waggoota 10 booda akka tasaa bakka daldalaa suuqii tokkotti walitti dhufani. Isheenis akkana jetteen. Si jirtaa? Ani amma heerumeen jira. Abbaan manaa koo mindaa hangam akka nyaatu beektaa? Doolaara 15,000. Ati kana abjuun argitee hin beektu. Kana irratti immoo nama baay'ee abshaaladha, smaartiidha jetteen. Yommuu jecha kana ishee irraa dhaga'u ijji isaa imimmaaniin guutame. Waan dubbatus wallaale. Sekoondii muraasa booda abbaan manaa ishee dhufee abbaan warraa ishees osoo isheetiin waan tokko hin jedhin kabajamoo baga as jiraatte haadha manaa koo waliin walitti dhuftee jirta. Haadha manaa isaatiinis akkana jedhe. Namni kun ajjaa koo yookaan boosii kooti. Ani hojjettoota isaa warra piroojeektii maallaqa miliyoona 100 keessaa tokkodha. Dhugaa tokko sitti himuu giftii koo. Ajjaan koo kun dubartii tokko jaallatee garuu laphee ishee mo'achuu hin dandeenye. Dubartiin sun garuu osoo ajjaa koo kanatti heerumte ta'e har'a nama carraa qabeetti akkamii turte? Yeroo har'aa kanatti eenyutu akkasitti nama jaallata? Dubartiin sunis wanta jedhame guutummaatti dhageessee eeyyite. Garuu jecha tokkollee dubbachuu hin dandeenye. Jireenyi waan baay'ee gabaabduu fi akka daawwitiiti. Hamma inni balaqqeessoo qofaa arguu dandeessa. Kanaafuu haala lamni tokko keessa jiru ilaaltee nama sana gadi hin qabiin. Wantoonni yeroo wajjin kan jijjiiraman akka haala qilleensaati. Kanaafuu atis seenaa kana keessatti of ilaali. Burtukaan Jamadaa magaalaa Naayiroobii irraa. Dhugaa koos jaalladheen jaalala kee bakkee baasa. Suuraan kee abjuun dhufee hirriba irraa sagal na kaasa. Waadaa jaalalaa nyaattee ilkaan baastee kolfita. Ija koo dura deddeebitee madaa onnee koo horfita. Namni dhugaas jaallate maalumaaf dhabe bakka maalumaaf jaalalli dhugaa si biratti ta'e akka. Halkaniif guyyaa hin jedhu taa'een waa'ee kee gulaala. Waan akka suuraan dubbatu ciiseen suuraa kee ilaala. Gaafan koo kolfaa deemu namni namuma na se'a. Garuu summii garaa kooti siinoo tiraafikiitu fe'a.
Otuma onneen koo cabuu sobeen ilkaan ala yaasa. Gaafa guyyaan ga'e garuu gatii onnee kootiin hin baasa. Gaafa guyyaan ga'e garuu gatii onnee kootiin hin baasa. Kanan baay'ee jaalladhu Yaasiin Awwaluu magaalaa Naayiroobii keessa kan jiraatu. Ana jaalallee kee Keeriyaa Usmaan irraa. Ergaa gabaabduu Oromiyaa Mass Media irraa. Atumti lammiin koo kun galmi kee maali? Fakkeenyaaf namni tokko gaafa qalama bitu tajaajila ittiin barreessu irraa barbaadeeti. Kana jechuun qalamni sababa uumameef ifa qaba. Atoo lammiin kee maal sirraa abdataa? Moo hanga qalamaa hanqattee waan uumamteef tokkoyyuu hin qabdu? Eessatti deemuuf karoorfattee? Mee deebii ofiif laaddu. Ergaa jaalalaa. Maqaa keen kan dhufu hongeessi yoo ta'e beelaa, harka bal'iseen fudhaa otuun beekuu nan eelaa. Rakkoon waxaalamee madaa'ee nan quncaa, jaalala keef gad of deebisee kosii keessa nan ta'a. Har'a qofaas jaallee bor darbadhee sin gatu, onnee koo dhuunfatteetta keessa koo beektaatu. Sin jaalladhaa wiikoo, ana jaalallee kee Bulchaa Shibbiruu magaalaa Finfinnee irraa. Dhaggeeffattoonni keenya Oromiyaa Mass Media jalqabarraa kaastanii waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Egaan mudannoo jaalalaan qaba, ergaa jaalalaa xalayyaan qaba warreen nuun jettanii karaa lakkoofsa Telegiraamii duwwaa 965489613 barreessitanii yoo nuuf ergitan isiniif deebisuu ni dandeenya isiniin jenna. Akkasumas subscribe, share, like, comment gochuun nu deeggaraa nu waliin ta'a. Yaada keessan nuuf hiruu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii biraan haga walitti deemnutti turtii gaarii.